Hashamaa harka fuunee akkam jirtu hordoftoota obsiiyitu nageenya badhaadhaa fayyaa keessanii jira nuti galata rabbii har'a geenye jirra siniin jedhaa hordoftoota amantaa musliimaa maraan Eid Mubaarak baga ittiin isin ga'e guyyaa Eidaatiin guyyaan Eidaa kun kan gammachuu isiniif haa ta'u nus akka gaariitti dabarsaa jirra nurra bareeda siniin jedhaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warroonni hordoftoota obsiituu hundi keessanuu Eid Mubaarak bageettiin isin ga'e isiniin jenna. Akkasumas odoo kutaa amantaa waliin goone akkam nagaa jirtu fayyaa keessanii jiruuf jireenya baga jiraatan isiniin jenna. Sana guutuu rabbiin isin haadachaasu inshaallah qophii keenya kana fakkaata turaa horaa bulaan wajjin kottaa bu'aa. Nyaadhaa dhugaa isiniin jennaa manni guutuudha. Akkasumas laayikii fi sheeriin irraanfatina nama jajjabeessa nama haaraa isiniin jenna akkasii inshallah rabbiin keeraa godhu wajjin turra turtii gaarii isiniin jenna. Sanaa gaarii rabbiin itti nu haadachaasu guutuu hunduma kennaa isiniin jenna. Akkasiidha nu bira bareedaa akkanatti dabarsaa jirra nuti. Guyyaa Eidaa hiriyoota baay'ee sin qabnu lamaanuma fataa jechaa jirra mana keessatti kan jirru biyya hambaati. Biyya hambaas jiranu bakkuma jiranitti ayyaanni bakkuma jiranitti yoo ayyaaneffatan ayyaana namaa ta'a. Biyyas yaaduun jira maatii yaaduun jira garuummoo barammoo rabbiin yaada keenyaaf hawwii keenya nu guute bara biyyatti dabarsinee gammannee maatii keenya wajjiniin gammannee kolfinee achiin nu haa ga'u biyyuma jiranitti waan ayyaaneffatanii namattiin dhaga'ama garuu danda'uudha waan hundumtu obsanii bakkuma jiranitti ayyaaneffachuudha hiriyoota ofii wajjiniin eenyumtuu haadha abbaa biyya ormaatiin qabu obboleewwan biyya hambaatiin qabnu bakka nama jiru wajjin kolfinee taphannee akka gaariitti jaalalaan amantiidhaan waliin qoodin amantii walii kabanyee ayyaana waliin kabanyee baay'ee bareedaadha namatti tola. Siniin jedhaa nuti akkanatti dabarsinaa ayyaana walii kabanyaa siniin jedhaa nuti immoo tokkoffaa dhimmi tokko Oromoodha. Oromummaan walitti nu saabdi. Oromoon tokko amantii walii kabajaa wal kabajaa kabaja waliif qaba. Wal kabanyee akkuma wal kabanyee mana tokko keessa wajjin jiraannu akka obbolummaatti mana tokko keessa wajjin jiraannaa wal jaallannee siniin jedhaa jaalalli wal jaallatanii wajjin jiraata wal kabajanii baay'ee bareeda namatti tola. Isiniin jedhaa nuti akka gaariitti dabarsaa jirra guyyaan har'aa namatti tola guyyaa boqonnaati bira bareedaa akka gaariitti dabarsaa jirra isin biras akka bareeda ta'e abdiin qabaa. Isiniin jedhaa hordoftoota kiyya ayyaanni nu biraa akka gaarii jira nyaanni jira dhugaatiin jira haa nyaannu haa dhugnu manni guutuudha kottaa isiniin jennaa waan hundumtuu guutee jira daabboon jira biddeen jira hundumaa qopheeffannee jira akkuma biyyaatti dabarsaa jirra namatti tola. Isiniin jedhaa ayyaana irraa maal fakkaata? Ayyaana irraa bareeda. Maashaallah isiniin jenna akkatti kunoo dabarsaa jirra. Bashannana isin jenna akka kunoo akkatti nama lamaan teenne oduu namaan baay'anne inshaallah gaafa mootu sana guutuu rabbiin gaafa biyya keenyatti nu galchee aanaa kenna wajjin baasu rabbiin nu haa godhu hunduma kennayyuu akkasii inshaallah warra biyya yaadate rabbi nagaatti biyya aanaa galchu biyya ormaa warra jirullee rabbiin urmii haa dheeressu. وانت دلقة كيسة بركة ربي هكا وفي إن شاء الله ربي كيري أقول جنة بإذن الله فياتا akkasiidha. Yana kana nu bira fakkaata.
akka gaariitti dabarsaa jirra. Bareeda, namatti tola. Dadhabbii ji'a tokkootiin booda arrakinoo akka gaariitti dabarsaa jirra. Guyyaa Ramadaanii xumurannee jirra. Baay'ee dadhabbii ture jiini tokko hojiini. Warri soomaa jirtan dadhabbii warri soomaa jirtan inni dadhabdu baay'eedha. Biyyiin rummaa hin ho'a kana keessa soomaa hojjechaa baay'ee ulfaata. Harrakinoo xumurrattanii jirtu. Waaqayyoon bakka guyyaa kanaan isiniin gahee namatti tola. Dadhabbii ji'a tokkootiin booda har'a guyyaa Ramadaaniitiin keenyee jirraa, fidhee jirraa, namatti tola. Haala gaariin xumurree haala gaariidhaan kabajaa jirraa, namatti tola baay'ee. Dhugaa baay'ee namatti tola. Isinis biras akka bareeda ta'e abdiin qabaa. Guyyaan iidaa nu biraa bareeda. Isin biras akka bareeda ta'e abdiin qabaa. Waan wajjiniin turtaniif galatoomaa isiniin jedha. Fayyaa ta'aa. Horaa bulaa. Ciao ciao.